oduu ammee jalqaba oduulee irraan tanaa ajaa'ibaa tan beekee isaatiin eegalleetti addunyaa guutuu waliin isinii keenya egaa akkuma oduulee galgala isin biraan geenyutti guyyaa irraan tanaa Dooktar Abiyyi godina Walloo Oromoo jechuudha. Oromiyaa kan naannoo maraa isee jala jiran kamisee daawwachuudhaan uummata kamisee soomana sadi guutuu akka ergaa fi turee fi hawwii isaan arguudhaaf qabu akka gaariitti jechuudha. Qabaachaa ture irra ifatti dubbatee wal harkutti hedduun gammadee jechuun alhamdulillah galanni rabbii galata galchee jira. Akkasuma jaalalti uummanni Walloo namaaf qabu jechuudha kan itiyoo guutuu ga'uudha jechuudhaan dubbatee jechuudha. Uummanni Walloo gootummaa fi jechuudha jeenummaa arjummaa hojjetee dalagachuudhaan hundaan jechuudha hundaanuu uummata guutuu dhaloota keenya ijoollummaa irraa jechuudha nuti seenaa isaanii qorachaa yookaan dhagayaa guddannee jechuudhaan akka gaariitti haasaa taasisee jira. Kanaanis jechuudha hedduu waan biraa dubbatee jira. Asirratti immoo nuti wanni jennuuni abdii sirraanii qabna inshaallah yoo rabbiin fedhe jechuudha. Uummanni Walloo godina jechuudha godinni Walloo kamisee gabaabdumatti Oromiyaa irratti as deebi'u yookaan naannoo biraa ta'ee muramee hundaa'uudha. Fedhiiteen nyaatu kana gaafileen hawaasaas kana garuu gaa jechuudha akkasuma hooggantoota akka waan kana irratti hojjechaa jiran bara yeroo dheeraadhaaf hanga jechuudha ustaazotiin teenyalleen itti hojjechaa jirra jechuudhaan nu akeekkachiisanii jira. Kanaaf inshaallah wanni hundi adeemsa keessa sirriitti waan ta'eef ni sirriitti yennaa ammoo Oromiyaa irratti as gallee nuti ilaalammaan tana rakkoon karaa hedduudhaan weeraramaa jirra. Godina keessatti naannoo irratti hundeessuudhaan naannoo rariitiin qabee diree dho'aadhaan qabee cinaaqsaniin qabee moyyaaleedhaan qabee gara wallootii kanaanis qabee naannoo amaaraa jala galuudhaan Oromoo fi lafti Oromiyaa gongumaa jechuudha naannolee biraati wajjii walitti makamuu qabdu jala galuu qabdu maaliif jennaani yeroo hunda jechuudha naannoleen tuni yeroo wal fakkaataadha lolabanti yeroo kanaaf sagalee taanaa uummanni keenya gabagabaa miidhamuu hin dandeenyu waliin taanee jechuudha isaan kun akka jechuudha bakka takkatti nuti miidhamnus waliin miidhagna nu toltus waliin tolla qabsoonus waliin qabsoona waliin injifannus injifannaa jechuudha. Kanaafi nuti jechuudha bakka takkaa jiraachuudha hawwina waan ta'eef tokkummaan keenya maayis barbaachisaa akkuma irraan tanaasaa Dooktar Abiyyiin asirratti taasisee jirutti jechuudha walirraa fagaachuu osoo hin taane walitti dhiyaachuu kana qabaachuu qabna jee kanaaf asumaan jechuudha Oromiyaatti as deebise jennaan uummata Wallootis akkasuma daangaalee Oromiyaatis akka kabajamuuf pirezidaantii naannoo Oromiyaatis ta'e hundi jechuudha hojjechuu qaba qaama jechuudha uummata keenya Oromoo keenya hunda rabbi waliif haa galchu. Kanaaf haasaa bareedaa taasisee jira. Dhugaatti jechuudha galatoom jenneen asumaan ammoo nutis dhaamsa keenya dabarfan irra deebiidhaan ammaasiisi. Kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Itiyoo wal dhabdeen Eeltiraatii fi Itiyoo tan dhimma ulaa galaanaatiin wal qabattu miti jechuudhaan dubbatee nuti immoo ulaa galaanaan keenya jechuudha ni fudhanna yeroo jechuudha muraasa dura dhabne waan ta'eef waggaa 30 ammoo Eeltiraan jechuudha waggaa san ta'uus dhimmiti wal dhabdee isii waan galaanaa wajji wal qabatu osoo hin taane wal dhabduma duraan adda fattoo qurraa kan ka'e qabdu jechuudhaan haasawaa bal'aa taasiseeti jira. Kanatti aansuudhaan biyyoonni 5 jechuudha humna galaanaa waliin makuudhaan jechuudha waliin akka jechuudha hojjechaa deemu arraan tana beeksifamee jira yookaan beeksisaniiti jiran biyyoonni 5 jechuudha Jibuutii, Joordaan, Gibxii, Suudaanii fi Yamanii jaameeti jira ammoo Eeltiraan as keessaa qooda ni qabdi yaada jiru hirmaatti suma jaanii garuu hirmaachuus ammallee ifa hin baane gaatiiwwanni asirratti beekuu qabnu jechuudha. Masriini akkuma hundaanuu feetu karaa Eeltiraatis fiidduu karaa kaanis fiidduu humna galaanaa biyyoota hedduu wajji ijaaree akkamitti jechuudha Itiyoo tan ulaa galaanaa dhorkaadha fedhiin isiiti isiin diina Itiyoo guddaa yoo diina qabaate isiidha. Kanaaf hundaafuu rabbi murteessee ulaa galaanaa harkachuun si waan hafa hin qabne hanga fedhe jechuudha biyya fedhe ijaaruus hundaafuu akkasitti itti jira jechuudha. Kana mee jidduu mallattoo gurraatiin tuquraan subscribe godhaagaa jabaadhaadha jechuudha garuu yoonni arabaa kunis caalatte jechuudha biyyi teenya ulaa galaanaa akka harkattu fedhii guddaa kan qaban irratti fakkaatu. Hundaafuu jechuudha akkasii kanatti aansuudhaan inshaallah ni harkatti abduu qabna jechuudha kallattiin maaliif jennaan nutis wanni nuti beeku qabna asirratti ulaan galaanaa dhimma Oromoo qofa osoo hin taane dhimma jechuudha sablammoota guutuutti waan ta'eef nuti jechuudha caalatti yookaan isaanii addatti wanni nuti harkanu takka illee hin jiru akka biyyattitti qaala'insi jireenyaa waliin qaala miidhaa waliin nurra geessi nu barbaachisu waliin nu barbaachisa kan akkasitti hubachaa ayyaana akkasitti inshaallah sablammoota guutuu qabdi jechuudha. Kanatti aansuudhaan jijjiga guyyaa irraan tana yookaan galgala kana ibiddiitti qabatee jira magaalaa keessatti
eenyu qabsiisan gammaan tanaa dho'insee jechuudha amma mudate waan ta'eef ibiddaan makiinaa jechuudha yookaan dafaa almadiin nu dhaqqabaa jechaa jiranii kan makiinaa ifa bishaanii jechuudha tan ifa ibidda dhaamsitu akkasii jechuudha asumaan gurra isin buusu barbaanna kanatti aansuudhaan rooba jechuudha gaazaa keessatti guyyaa irraan tanaa roobeenii kanneen jechuudha yookaan warreen mana hin qabne kan kaambii baqattoota keessa jiran akka malee rakkachaa jiranii jechuudha roobni kun yeroo dhaban akkuma jechuudha argachuun isaa raa qalbii fi ijaadasiiti namaas barbaachisu lafaa fi namallee barbaachisu yeroo jechuudha wakkatti dheeysan hin qabne hedduu nama yaaddeessa waan ta'eef uummanni gaazaa dhugatti jechuudha haalli isaanii hedduu nama rakkisa rabbiin ammaas jechuudha akkuma nagee buusetti qubsuma isaaniitis gaarii haa godhuu fi mana irratti haa jaaru yan nagaa rabbiin kanatti aansuudhaan Bagdaad keessattis Iraaq Bagdaad keessatti rooba cimaatu roobe guyyaa irraan tanaa roobni numa kadhannaa dhiyeenya kana dheengaddaa wal qabatee salaata istiqaatii wajjin biyyoota hedduurratti roobaa jira makkallee guyyaa irraan tanaa roobe jaanii biyyoota hedduu roobaa jira maashaallah kanatti aansuudhaan jechuudha ammaas addunyaan jechuudha kallattiidhaan gaazaa ijaaruu fi gaazaan ifii of dandeessee ofii of bulchuu yaada jiru jechuudha kaasaa jiranii kan mootummoonni akka Turkiitiif kan Indoneeziyaan ammoo waraana 2020 jechuudha kan nagaya gaazaa kabajjisuun bobbaasaa erga jettee hanga ammaan tanatti ibsa addunyaatiif ajja eeggachaa jirra malee qophii nuti xumurreetuma jirra jechuudhaan ammallee bobbaan nu ammallee adda hin baane jechuudhaan eegaa jirti. kanaaf inshallah gaayela buune isin yaabna kanatti aansuudhaan ammoo neetinyaa'uun yaaddoo qabu jechuudha kaantibaa niiwoork guyyaa irraan tanaa mana murtii idil addunyaa waan daawwateef yaaddoo ibsee jira gana yaaddoo ittaame gana hidhaa jechuudha galtee addunyaa gaafara gubachuu ta'e sayannaan asumaanuu kanatti aansuudhaan ammaas shirata xuulaaf akka jechuudha Ameerikaan jechuudha keeyyata Tiraampi kaaye kan waliigaltee kana raawwatu jechuudha cabsuudhaaf tooftaa baasee guyyaa irraan tanaa humnoonni waraana Israa'el taphattoota kubbaa gaazaa kan jechuudha gaazaa keessatti jiran jechuudha Telaaviivitti kubbaa taphachaa jiran saalqunnamtii dubartii Ameerikaa tan ganna 29 irratti raawwachuudhaan to'atan beekaa qaban jechuudha kun ammoo shira xaxamaa jiru Wasti Baankii keessatti guyyaa irraan tana lola xiqqoo jechuudha banuu feetee jirti yaani kanaaf jarri kun jechuudha saqachaan uummanni Israa'el kana rabbi nagaa godhu ummata keenya akka gaazaa rabbi nagaa godhuun jaa ummata kana immoo rabbi adabamsiisa kanatti aansuudhaan Iiraanii ewa mee giddumaan subscribe godhaa mallattoo irratti nama godhaan subscribe godhaan isin jagalatomaadha ammoo nu dabalama maatii keenya ta'a share godhuudhaan bakka waliin gahaadha waa oduun karaa Iiraan isiniin dabarree duratti ewa oduuleen biraa kanatti aansuudhaan jechuudha Tiraambii xayyaarota jechuudha lolaa hedduu kan jechuudha fi tuqaa jechuudha 35 suudii bakka gurguruu deemu Alaysa oduu keessatti isin gabaasatti ture waliigalteedhaas raawwatanii jiran kanaan ammoo akeekkachiisa baasanii guyyaa irraan tana jechuudha rooyaa yookaan jechuudha miidiyaaleen gurguddaa gabaasaa jiruuni Tiraambii akka ibsatti ati immoo Israa'el dhoowuu hin dandeessu Israa'el si dhoowuu hin dandeessu jechuudhaan dubbate akkami jechuudha kun yaada akkamiin deemaa namaaf hin galu jechuudha jaarsa kuni ammaasi Nigeria keessatti jechuudha mataskaanii gubachaa jira jechuudhaan eewudonni jechuudha warra lixaa kun hedduu iyyaa jiranii humniti jechuudha Ameerikaatis gaafanacha keessa bobbaatanii jirti waan ta'eef uummanni Nigeeriyaan irraa baay'achaa jiraniini kanaafis uummata Nigeeriyaa kanaas nagee rabbi haa buusu jenna kanatti aansuudhaan Taayiwaaniif Taayilaanditti jechuudha ibiddi qabatee jira dho'insa ibiddaa kanaa eessa akka mudate ammallee adda hin baane inumaa gariin jechuudha ibiddi bishaan keessaa kanatti falafalak jaa'u rabbi nagaa godhu kanatti aansuudhaan Beejing jechuudha daa'imman waggaa 3 gadiitiif jechuudha hanga waggaa 3 ol hin dabarretti baatitti $500 kafaltii waaw jireenya maatii jireenya jechuudha warri daa'imman qabus baay'ee bareedaadha kunis akkana silaa biyyoonni akkanatti daa'imman guddisuu keessatti shoroo olaanaa maatii hojii taphachuudha qabanii mootummaa baay'ee nama gammachiisu gaariidha. kanatti aansuudhaan Iiraan ammaas jechuudha eegdonni waraana Iiraan jechuudha warraaqsa waraana Islaama Iiraan jechuudha sochii isaanii kan tarkaanfii galaana diimaa irratti dooniiwwan boba'aa fudhatee sochootuu akka gaarii to'annaa jala oolchaa jiranii kanaanis jechuudha hanga ammatti mootummoonni ibsa baasee hin qabu jechuudha hundaafuu jechuudha keessattuu dooniiwwan karaa Dubaay deemaa jirtu kan boba'aan deemtuu fi kanneen jechuudha gara wannaa imalaa jirtus qaqqabaa jiranii jaanii kanaaf maaltu dhalachuu deeman gaa kan jala buunee isin gabaabnu ta'a Allahu aalami kana isin jenna kanatti aansuudhaan lolli Afgaanistaanii fi Paakistaanis itti jira jechuudha hundaafuu nagee abuusun ammoo waliigalteen guyyaa guyyaan jechuudha ni raawwannaan gaa yaadni yaanuma ka'u malee
wanni amma xumuramee jechuudha jala muramee dhaabbatees hin jiru rabbi nagaa haa buusu kana isiniin jenna kanatti aansuudhaan mee jidduma mallattoo gurraatti na tuttanii subscribe godhuu qofa hin dagatinaadha galatoomaan isiniin jaa hedduu jechuudha isin jaaladha hirmaannaa keessatti hedduu namatti tola gara hundaanuu jechuudha galatoomaadha akkasitti sheeris gootanii karaa hiriyoota keessaniitiin waliin geessan kaa'isinis mallattoo tormata qaxooytanii barulii asiin seenaa liinkiin seenaa kan isin jechuu isin barbaachisu gara jechuudha yeroo hunda jechuudha tokkoon isaan liinkii harkanaan hin jettan piroofaayila keessa tuutaniituma bakka laal yuutuub liinkii jettuu jira achi jettuutan qaxxitaa isin geessite jechuudha kanaa isin galatoomaadha. Eewwaa kanatti aansuudhaan ammas Tiraamp jechuudha waa'ee amantiitiin wal qabatee hedduu dubbachaa jira biyya kana keessatti jechuudha waa'ee dhageemaa yeroo keessatti oduu guyyaa kanaa keessatti jechuudha waan gurraaf toluu miti rabbi nagaa godhu kana isiniin jaa gabaabdumatti kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa qabanne ana fakkaata kan biraatti nan gola deemtu shargoodhaan facaasaa akkasiin oduu oduu ammeeti yeroo hunda filannoon keessan oduu ammee haa ta'u oduulee bireeddu guyyaa guyyaan tan dhugaa qofa jechuudha gaba tokko deeggaruu fi tokko dhaabachuu osoo hin taane kanaaf kan osoo hin taane oduulee akkuma jiru tan isin biraan geewuudha akkuma addunyaatti oduulee addunyaa guutuu dhageeffachuu qabdanidha. Kana nagaa naa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.